Waajjirri Koomishinii Tuurizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa abbootii qabeenyaa dhaabbilee tajaajila tuurizimii kennan waliin haala hojii tuurizimii magaalichaa cimsuun danda'amu irratti marii gaggeesse. Barbaachisummaan marii kanaa yaa'insa tuuristii biyya keessaa fi idil addunyaa dabaluun galii magaalaa guddisuu, carraa hojii uumuu akkasumas walitti hidhaminsa hawaasaa fi dadammaqinsa hawaasaa uumuuf ta'uu itti gaafatamtuun Waajjira Koomishinii Tuurizimii Magaalaa Adaamaa Aadde Sa'aadaa Kuluu Galmaa himan. Egaa dameen kun xiyyeeffannaa guddaa argatee sadarkaa tarsiimoon itti ba'ee hojiin babal'oon akka biyyaattis akka naannoottis hojjetamaa jira. Haal qabatama kennaanis tarsiimoo gadi bu'ee inisheetivii pireezidantii kennaa jiddu galeessa godhannee event tuurizimii irratti karoora qopheessinee qooda fudhattoota waliin mari'achaa turre. Kanaaf bu'aansaa guddaadha. Kallattii baay'eedhaan ilaaluu dandeenya. Karaa dinagdeetiin carraa guddisuu, galii guddisuu, carraa hojii guddisuu, dinagdee guddisuu keessatti gahee guddaa qabaata. Gama hawaasummaatiin illee walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu, hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef qooda fudhattoota waliin guyyaa irraa marii gaggeessaa turre jira jechuudha. Abbootiin qabeenyaa marii kanarratti hirmaatan yaada kennaniin sa'aatii 24 hojjechuun ni danda'ama, garuu namoonni daa'imman of jala dhoksuun kadhaa fakkeessanii maamila saaman ni jiru waan ta'eef isa kan hambisuun haala danda'amu irratti hojjechuun murteessaadha jedhanii keessummoota gara magaalaa kanaa dhufan haala gaariin kan simatan ta'us dubbatan. Hojjetaan tokko sa'a 2-3 irra taruu hin danda'u. Sababni isaas warroonni haala nageenyaa, warroonni milishootaa kanatu eessaa dhufta jedhanii osuma beekan fa'a bootaa inni hojjetu, mana inni hojjetu osoo beekan qabanii silkii faa irraa fuudhanii nun fuune jedhanii ammallee hidhaa bulchan. Yoo irratti bilbila itti kennanii bilbilan ani sin beeku ati eenyu sa'aatii kanamaaf gadhiifta sa'aatiin isaa kana jedhanii hojjetalleen sababa kanarraa hojjetuu hin danda'u. Sa'aatii 2 irra taruu hin danda'u. Inni kunillee akka nu ilaalamu jechuu barbaaditi. Kantiibaatti aanaan magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa sagantaa kanarratti argamuun kallattii ka'aniin tuurizimiin dinagdee magaalaa tokko guddisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf qulqullinaa fi simannaa irratti haala gaariin hojjechuu qabdu jedhanii magaalli Adaamaa magaalaa konfiraansii fi tuurizimiin beekamtu waan taateef sa'aatii kamiyyuu namni gara magaalaa kanaa dhufu manneen ciisichaas ta'e nyaataa fi daldala banaa argachuu waan qabuuf haala hojii fi sa'aatii hojii jijjiiruun barbaachisaadha jedhan. Tuurizimiin guddina magaalaatiif murteessaadha. In beekama. Tuurizimiin damee garaagaraa qaba. Nyaanni tuurizimiidha, hoteelli tuurizimiidha, manneen siree tuurizimiidha. Kanaaf damee dinagdee hedduun laaluu dandeenya jechuudha. Isa kanaaf immoo magaalli keenya kan socho'uu danda'u damee tuurizimii keessatti taateewwan garaagaraa yookiin immoo maal irratti hoteelonni keenya, riizoortiin keenya yeroo yeroodhaan konsartiin isa tokko akka tokkootti kan qabannee jirru akkamitti konsartii akka magaalaatti konsartii guddaa qopheessine sochii magaala keenya dadammaqsuu dandeenya, hoteelota keenya dadammaqsuu dandeenya. Bashannanni jira, dorgommiiwwan garaagaraa jira. Kana giddu galeessa goone immoo magaala keenya tokko ambaasaaddarummaa nageenyaa mirkaneessuu qabna. Inni lammaffaan aadaa hojii jijjiiruu qabna.